Waggaa 5 wajjin turre daa'ima tokko qabna. Maatiin isin beeku, hiriyoonni isaa muraasni na beeku. Garuu cidha hin godhanne. Anama biyya Dubaayin jira. Suura isaa yeroo hundumaa ani miidiyaarra nan baasa. Inni garuu suura koo miidiyaarra baasee hin beeku. Maaliif jedhee gaafan gaafadhu gaafuma cidha godhanne hiriyoonni koo hundumtuu haa baranii naan jedhee. Maal gochuun qabaa maaloo yaada qabdu naaf ibsinaan jette. Isheen tokko immoo isa wajjin hin tureera. Hojiis banadhee wajjin hojjetaa turre obboleessi koo dhufee achitti na argeera. Utuman isa waliin jiru viizaan naa dhumnaaniin deeme. Guyyaa tokko isa madaaluuf jedhee suura isaa piroofaayilii tiiktookii kootiirra gaafan godhadhu irraa balleessii haala yeroo ammaa keessa jiru wallaaltee naan jedhee nan shakkii maal gochuun qabaadha. Viidiyoo kana guutummaatti asirra isiniif kaa'uu hin danda'u. Inni dheerata waan ta'eef karaa YouTube chaanaalii keenya Amleessaa Maltiimiidiyaa jedhu liinkii isaa baa'uurra jira. Achirra seentanii piroofaayilii tiiktookii koo jalaatti argachuu dandeessu. Guutummaa viidiyoo kanaa akkasumas viidiyoota barsiisoo fi muuxannoo gaggaarii isiniif qooduu danda'an argachuu waan dandeessaniif karaa sanaan seentanii akka na hordoftaniin asumaan isin gaafadha. Gara gaafiin gaafatameetti yoo deebi'u akka hubannoo isiniif ta'uu fi muuxannoon ofii koorraa qaburraa ka'een isiniif himuu barbaada. Anii fi abbaan manaa koo guyyaa tokkoof yeroo jaalalaan waliin ture keessatti suura walii miidiyaarra baasuu dhiisnaan koomentiillee walii barreessinee hin beeknu. Akka nuti wal beeknu akka nuti waliin jaalalaan jirru hiriyoonni keenya baay'ee nutti dhiyaatan iyyuu hin beekan jechuudha. Hiriyoonni koo baay'ee walitti dhiyaannu waan hundumaa wajjin haasofnu wajjin jiraannu hiriyaa jaalalaa koo yeroo nuti waliin turretti hin beekan turan. Miidiyaa irrattis akka namni shakkuuf iyyuu wanti nuti goone tokkoyyuu hin turre. Suura keenya waliin jiraachuu keenya namni kan argee gaafa cidha keenyaaf jennee suura kaanee miidiyaa irratti gadhiifnu namni hundumtuu bare malee aniif inni hiriyaa ta'uu keenya namni shakkeeyyuu hin jiru jechuudha. Sababa kanaatiin ati icciitii kee namatti himattu ati garaa keessatti garaa qabdaa waan hundumaa sitti mannaa jedhanii waan baay'eedhaan hiriyoonni kun natti mufatanillee baay'eetu jira jechuudha. Waaniin hiriyaa qabaachuu koo isa wajjin gaa'ela dhaabbachuuf jiraachuu koo hiriyoota kootti hin himanneef jechuudha. Miidiyaa irratti immoo waan akkasiiyyuu innis ta'anii yaadne hin beeknu. Maaliif jennaan innis nama hubannoodhaan waan hundumaatti adeemudha. Anis immoo waan akkasii hin barbaadu. Tokkoffaa miidhaan inni qabu miidiyaarra gaafa baaftanii ammamuu yoo ta'e nama erga gaa'ela dhaabbattaniyyuu utuu gaa'ela dhaabbateen dursa miti erga gaa'ela dhaabbattaniyyuu miidiyaarra baay'uma isaa baasuun icciitii keessan hundumaa miidiyaarra taasisuun isa nuti yeroo tokko viidiyoo barsiisoodha jennee qoosaa fi wantoota jireenya piraayiveetii keenya wajjin waliin qabanne miidiyaa irratti gaafa nuti poosonnu wama jireenya keenya kana ta'e namatti fakkaachuu danda'a jechuun waan piraayiveetii dhuunfaa keenya waan ta'e miidiyaa irratti hin baasu. Namni erguma gaa'ela godhataniyyuu gammachuu gaa'ela keessan keessaa argattan sana balleessuudhaaf yaalii hedduu godha. Waan baay'ee isiniin jechuu danda'u. Gaafuma suura cidha keessanii miidiyaa irratti maxxansitaniyyuu namoonni dhufanii gammachuu keessan sana balleessuudhaaf wantoota baay'ee barreessan jiru jechuudha. Gaafa isin utuu gaa'elan godhatiin yeroo jaalalaan jirtanitti miidiyaa irratti wal faarsitan suura walii keessanii miidiyaa irra baastanii kan gargar isin baasuudhaaf dhama'utu baay'ata malee kan isiniif gammadu kan akka isin amma dhumaatti wajjiniin akka turtaniif isin bukkee dhaabbate isin jajjabeessu in argattan iyyuu hin ta'u. Baay'achuu miti inumaan argattan nama tokkoyyuu jechuudha. Kanaaf jireenya dhuunfaa keessanii keessatti keessumaa dhimma gaa'elaa wajjin waan wal qabatu nama tokko gaafa jaalala wajjiniin jalqabdan hiriyaa jaalalummaatiin gaafa jirtanii miidiyaarra baasuurraa of qusadhaa. Yoomiyyuu kan inni isinitti himu qabu jechuudha. Namni sun suura keessan miidiyaarra baasee miidiyaa irratti isin faarsee miidiyaa irratti isin ho'isee fi jaalalli inni isiniif qabu homaa waan dabalu hin qabu. Miidiyaarra baasuu dhiiseefis jaalalli inni isiniif qabu waan irratti hin qabu. Namoonni suura walii miidiyaarra baasanii miidiyaa irratti wal faarsaa oolan hin da'u jaalalli isaanii hunda hin qabu. Yeroon isaan wajjin hin turanii yeroo baay'ee gabaabaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf anii fi abbaan manaa koo utuu miidiyaarra wal baasne irra ta'e duraan miidiyaa irratti wal faarsine irra ta'e wajjin jiraachuu keenya namoonni hedduun baraniiru ta'e
akka waliin galan dhaabbannetu nutti dhaga'ama jechuun namoonni gammachuu kootti hin gammadu jettanii namoonni isin eegdanii gammachuu keessan miti gadda keessanitti namoota gammadantu baay'ata jechuudha. Faayidaa hin qabu. Namoonni miidiyaa irratti wal faarsanii deebi'anii gaala wajjin godhatanii jiraatanii namoota hin beekne qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Wal dhiisuu isaanii hin beekan malee wajjin hin gaala dhaabbachuu isaanii namoota hin beeku hin qabu. Kanaaf miidiyaa irra sin baasee miidiyaa irra sin baasuu baatee faayidaa hin qabu hin jiru. Obboleettii koo ishee mucaa tokko qabnaa hoggaasha wajjin turree maatiin hin beeku jetteef immoo miidiyaa irra baasuun iyyuu waan barbaachisuuf hin qabu. Maaliif jennaan tokkoffaa Waaqayyoo daa'ima isiniif kenneera daa'imni isin gidduu jira. Maatiin keessan immoo hin beeku. Hiriyoonni kee hin beeku. Kana caala maalirraa goota? Miidiyaa irra suura kee baasuu dhiiseensaa siifumaa waan siif dabalullee hin qabu. Waan sitti hir'isullee takkaayyuu hin qabu jechuudha. Utuu namaaf danda'ame miidiyaan utuu fayyadamuunsaa fi homaa waan nama miidhuu hin qabu jechuudha. Jireenya dhuunfaa namaa irratti miidhaa yoo qabaate malee faayidaa miidiyaa hin qabu hin jiru. Yeroo tokko namoonni maaliif suura kee miidiyaa irra hin godhuu inni sin jaalatu tariitii icciitii isaatu jalaa bahuu danda'a kan biraa qabaa maal jedhanii kan odeessanii waanuma jireenyuma isaanii irratti waan argan tokko yookaan immoo akkuma followershidhuma barbaadachuudhaa fi wanta ofiitti hin jiraanne jireenya ofiitti hin jiraanne tokko isinitti himuu danda'u. Namoonni baay'een miidiyaa kanarratti barsiisota gaa'ilaati baay'inaan jechuudha. Hedduun isaanii garuu kan jaalallee hiriyaa qabatanii ji'a tokkollee turuu hin dandeenye fa'aa kan gaa'ila diigan fa'aa kan gaa'ila hin dhaabbanne fa'aa baay'eetu jiru jechuudha. Muuxannoo jireenya isaaniitu gaafattanii homaayyuu waan isin barsiisu kan of keessaa hin qabnetu asirraa garuu wanti isaan barsiisan waan biraati jechuudha. Kanaaf wanta miidiyaa kanarratti dhagaa ooltan ilaaltanii inni koo suura kee miidiyaa irra baasu taanaan sin jaalatu. Inni koo suura kee miidiyaa irra baasu taanaan kan biraa qaba. Inni koo miidiyaa irra suura kee baasu taanaan siif iddoo hin qabu. Warra jedhan ilaaltanii jireenya keessan of jalaan balleessinaa. Indoom jireenyuma dhuunfaa keessanii wanta miidiyaa irra bahuu hin qabne miidiyaa irra baasinaa. Hiriyaa jaalalaa keessanii waan gaa'ilum keessa yoo jiraattan iyyuu icciitii dhuunfaa keessanii wanti isin lamaan qofti beekuu qabdan. Siifi abbaan manaan kee qofti waan beekuu qabanii maatiin kee iyyuu kan beekuu hin qabne hedduutu jira. Miidiyaa miti jechuudha. Kanaaf miidiyaa irra si baasee miidiyaa irra si baasuu baate homaa faayidaa hin qabu. Miidiyaa irra si baasee ka'ee yoo si dhiise maal goota? Namoota meeqamti miidiyaa irra kan wal baasee suura walii irratti faarfataa suura walii irratti sirbaa lubbuu garaa koo sin dhabu waliin jechaa turanii gaafa ji'a tokko gahan immoo isaanumti suura walii gaggaragalchanii kana wal arrabsan baay'ee isaaniitu jiru miti achi siqanii immoo ji'a kanas immoo kan biraa akkasumatti piroofaayilii irra kan godhatan guyyaa guyyaatti jijjiiru yoo isinii ta'uu baate nama tokko dhiiftan iyyuu ammuma isin nama wajjin walitti dhuftanii wal dhiiftanii namni miidiyaa kanarraa baruu hin qabu. Isintu icciitii keessaan ala baasee namoota ofitti kofalchiisaa isheen akkoo isa wajjiniin turte inni akkoo ishee wajjiniin ture kan namni jedhee isin beeku waa'ee keessan isin dhimma waliigaluu keessanii maalirratti akka waliigaluu dadhabdan isintu beeka. Namni garuu waa'ee keessan baay'isa akka barbaadetti akka haasa'u kan godhu isinidha. Icciitii keessan hundumaa miidiyaatti icciitii keessan hundumaa nama hundumaatti agarsiifachuu keessan irraan kan ka'edha jechuudha. Kanaaf amma isiniif danda'ametti iyyuu amma gaa'ila dhaabbattanitti suura waliin miidiyaa irra baasuun hin qabdaniin isiniin jedhaan ofii kootiif muuxannoon ofii koorraa qabuudhaan jireenya ofii kootii yeroo jaalalaa keessa dabarseerraan kan ka'e gara gaa'elaatti dhufeerraan kan ka'e miidiyaa irra baasuu hin qabdan even hiriyootuma keessanitti waa'ee jireenya keessanii isa dhuunfaa keessanii isatti himamuu hin qabne waa'ee hiriyaa jaalalaa keessanii wajjiniin haasa'uu hin qabdan. Hiriyummaa waan biraatii icciitii waliin haasa'uu waan biraatii wal jaalachuu waan biraatii garuu icciitii keessanii isa jechuun hin beektan nafaa fi nafuusaa waan hin beekneef of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti galatoomaa. Viidiyoo kana sheerii laayik koppii liinkii godha.